alhamdulillah injii fudhadha garuu alhamdulillah hundumaafuu kana arguuf yeettillee garuu namni quuftee akkana taasisaa jiru rabbi sitti dabarfadhe yoo viidiyoo kana gadhiistu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtu baga jiraattanii isin jira kabajamtootaa fi hordoftoota biyya akkam naa jirtan mee baga naa jiraattanii isin jira. Anis nagaa qaba alhamdulillah rabbil alamin deebi'ee dhufeetiin jira. Roosaa dammaal qabattee dhuftee maaliin nu deebitee gara biyyaa deebitamoo hin deebinemoo maal jettanii nu eegaa jirtanii jechuudha. Roosaallee akkasiin sirriitti as baatee isinitti mul'attuuf eegaa jirtanii jechuudha. Jinqamaa jirtanii isin eegaa jirtanis abdii qabaa jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhee fataa godhee isinitti as baasu deema jechuudha. Sammuu isii firii godhee fataa godhee isinitti as baasaa jechuudha inshallah. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa isinillee bakka dalagaa jirti jechuudha. Bakka dalagaa waahee dalagaa irraa bahiinsaa irratti hin dubbatinii naan jettee anillee bakka hin dubbanne siis ta'umaan xiqqoo isii tasgabbeessuu barbaadeetii si cinquu hin barbaanne jechuudha. Waadaa naa seentee waadaa naa seente isaa yoo akka tasaa diidee hin beeku garuu waadaa naa seentee jirti bakka sana taalee gara takka hin deemu takkayyuu bakka si jala dhaquuf hin jiru kana boodatti naan jette jechuudha. Kanaafuyyuu amma itti bilbileetiin dhufaa jirti jechuudha. Xiqqoo isii waan garaa laafte fakkaatti ni beektanii viidiyoo kalee gadhiisisan irratti xiqqoo isii bakka haadha tantee hin dhukkubaa maal jedheen kaameraa boodatti illee baay'ee haasofsiisee ture jechuudha. Maazarii tantee hin dhukkubaa kana jennaani xiqqoo isii garaa naalaafuu kajeeltee jirti na fakkaatte jechuudha. Kanaan jette jechuudha. Koottumee waan mari'annu jira waliin haasofnu jira jedheeni ayyeen dhufa bakka asitti natti hin dhufini uummanni na cinqu jira na jeequ jiranii maali namni asitti dhufee viidiyoo waraabu maali namni asitti dhufee si jeequ maal jedhanii na cinqu jiranii asitti natti hin dhufini asitti achi dhufaa naan jettee jechuudha. Amma hin dhufa naan jettee yeroo muraasa booda hin dhufa naan jettee taa'eetiin kaameraa kaadhee si eegaa kaameraalee dho'isaa jira hin jedhu viidiyoo waraabaa jira jedhaniitu itti himaa jechuudha. Kanaafuyyuu yaada isii ammallee mee waan isiin jettu kamooniin arginu ta'a jechuudha. Kanaafuyyuu hanga qophii keenyatti nu jibturaa isin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo amma cufee jechuudha gisee isin dhuftee yookaan turtee dhuftii yookaan daftee dhuftii viidiyoo cufeetiin yeroo isin dhuftee viidiyoo baneetiniin yaada isii kan waliin arginu ta'a jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti nu jibturaa isin jenna. Kun akkuma argitanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa Roozaan dhuftee jirti jechuudha. Rooziyyee baga nagaan dhufte. Nagaa qabdaa fi nagaan butte. Kana ofirraa fuudhii bakka hidhattee hin deemne. Na barattee bar. Ofirraa fuudhii viidiyoolee waraabaa jira mee hordoftoota kan kee kanaan salaamota jedhanii har'a salaamota kan keetoo hawwanii jiranii salaamota gaafadhu. Ani ilaalee hordoftoota keenyaa jechuun waan yuutuubii kanallee anni beektaa yuutuubii kiyyaallee qubanni hin qabu telefoona qabaadhillee waan ani irraa qubanni qabu jiru jedhe. Wanti nuti deebiste akkana wayyamu magaarra jaaraayaa deebisee achiin namni nama laala jedhe yoo laalan laalaan viidiyoo akkuma isin jedhe si galeen waan deemaa jiru kanallee quban qabu yuutuubii illee nama waraabaa malee waan natti waraabaa irraa erga ishee adi jette si galee fedhii nama tokko nama keessatti daangessuu natti uffata beekte telefoona qabaadhee inni ilaalu yuutuubii kiyya qara dhiiseetiin ture yuutuubii kan kee qaata dhiistee garuu mootuu yuutuubii kan kee anumaa fi faazarii keetti argaa qabaa jechuudha. Yuutuubii keessaa butanii imeela kan kee dakka imeela kiyya namni harkaan qabu jechuun sa'idoon illee ni qaba. Sa'idoon ka yamanii sun illee ni qaba abbaan kee ni qaba garuu faazarii maal eessa dalagu waan akka miti. Faazarii makeetti irraa fuunee imeela waraqaa barreessitee fi kennitee fi jirtaa miree duraanuyyuu akka tasaati yamanii matti qaba. Waan rabbiin beekanii imeelii keessin biraa taa'u jettee kennitee fi jirtaa miree faazarii makeetti irraa fuunee imeela. Akkasii ma'aadha yuutuubii kiyya irratti dalagu jirtanii. Yuutuubii kan keetti irratti illee dalagu jira viidiyoo keessa seentee ilaaluu hin dandeessa jechuudha kun amma sirriitti. Waan ilaaluu hin qabu jee telefoon illee hin qabu waan ilaaluu hin jiru. Anamootu akka maqalee waan yeroo ati dubbattee hin jettu si jedhee yuutuubii abbaa kan keetti abbaan barbaade yuutuubii bakka fedhan illee gataa dhiifamu. Erga waraabuu taate ani as keessatti mana abbaa fedhan argeefillee maatiin kiyya na argeefillee maatiin hordoftoonni kiyya argeefillee wanni hin jirre adika waan isa xumuraa waan dubbadhu takka jira. Hedduu takka sirrii na kadhatutti jirta dhugaadha ati jette anumaaf ta'a dhufuu dandeetta. Takkaayyoo ammootu dalagaa ati dhufuu dandeetta ani garuu waan ati dhufteefillee kana jedhee hubachuullee baadhu asimaaf dhufee naan jette takkas illee biyya kanallee dhuftanii illee hin yaadne dhuftee galatoomuu siin jaa. Ammoo bakka atamma kalee nama dhukkuba naan jettu sanitti waan na uffata beektaa jechuun kun
tokko san Ana mugaruu kanii gala beekta. Murataan Galeetiin jechuun waan waadaa sina jira la. Waan waadaa kana sina jira. Waadaa kana garuu ammoo akkuma viidiyoo waraabaa waan feetu gadhiifta feetu gadhiisuu baatta jedhe viidiyoo kana irratti jechuudha. Imbooyi bakka hin cufa viidiyoo imbooyi ishii. Maalis hin jee beektaa? Ana jechuun biyya sanatti illee garuu hin barbaadu as taa'uu barbaada. Qaxaradhee jiraadhee harkee jira garuu qaxaramee akkanatti jiraachuu kun sammuu amma erga ati dhufte kan sammuu najiin qabu jirte asii argi sammuu najiin qabde malee bilbila qabaadhee namni tokko narku bilbila qabaadhee namni tokko wajjin naasoo nagaa kiyyaan ofirraan sammuutti boqadhee ciisu jira. Dammoo ta'ee warra kiyya illee arguu hin barbaadu aachoo fa'aa akka tasaatiin mana keessatti yaamtee na argisiistee inni argaa. Anfaasaree arguu hin barbaadu. Ijumaanuu arguu hin barbaadu. Si gadi akkanumaan si barbaanne isa wajjidhaan nan jetta malee asiin dura waa wayii itti himadheetiin hin ture beektee maatii hundattuu yeroo hedduu yeroon itti himadheetiin hin jiru. Yoo duute si awwaalla naan jeen nama itti san akkas naan jeen nama arguu hin barbaadu beektaa. Garuu an bakka amma akkati boottuu fi hindi baran kan si'aami hin boo'initti hin boo'in. nama bakka kana booda caqasee nama ishii gala nama lubbuun tiya waan aachoon tiya hin jirre wayii natti fakkaatu Ni jira wallahi ni jiran isaa waan takkanii kana yaga duraa rifatanii xiqqoo isin dhukkubsatanii turanii amma immoo fayyanii jiran alhamdulillah. Kanaafuu yaani isiif jecha waa baay'ee dhabe isiif jecha waa hedduu ta'e isiif jecha waan an hin taane hin jiruuti dhabe waa hedduu dhabe seegalee isii dhabuu jedhee waa hedduu dhabeetiin hin ture. Haadha tiyyatanii jecha akkasitti obse isii biraa kan fagaachuun feene deemeetiin hin jira. Kanaaf waan ati naa galtu an dalagaa kiyyallee hin dhiisu akka namaa rakkadhee namni rakkanillee argee jira beela'eellee argeera dheebaddeellee argeera daarellee argeera uffaddeellee argee jira si galee garuu ammooti kan waliif taate namni asirra na argu wallahi quufni yookiin nammootu walii takka kana nan godhe jechuudha. Namni jaallatee bultii isaa keessaa irraa bahee hin deemu jiruu isaa keessaa irraa bahee hin deemu anaan akkana na argitan kana dhiyeenya kana keessatti qishu ifa fuulli kee na ife warra amma bira galu kana warra nagaa tokko harkadhe nama akka nama haadhaaf abbaa yaa tokkotti na yaadu jechuudha. Isaaniin harkadhe alhamdulillah rabbiin takkalee na rakkina rakkisne rakkadhullee alhamdulillah gammadullee rabbiin hakalee na qaxarsi nama na qaxaradhee jiraadhu hadda qaxaramii mana namaa keessaa yeroo shinti beekti namaatiif qulqulleessee gartanii as jiraadhu kuufaadhaa fi miti qaxaramee mana nyaata hambaa keessa dalaguuf jechuudha. Bakka akkasumas dhiyeenya nama firii godha xiqqishoollee taatu cinqii irraa baasaa hedduu takka miidhaan guddaan qaba. Yeroo baay'ee gaafaan du'aayinaa godha Oromoo du'aayinaa godha isin hin jiru. Rakkadheeti rakkinni kee yeroo ammoo namni hunduu na hubachuu dide quufni akkana nama godhu beekti akkana taate quuftee akkana taate warra naan jettan zajaa ana qabu kun rabbii isin haa qabsiisu wallahi ani waan takka quufeeti miti rakkadhe waa meeqa obsa dadhabee kana hunda guyyaa wayii ifaan qabadhadhee achumatti yaadadhee isi guyyaa wayii marsiin dhuga jedhee marsiillee isima kana eessatti hin gata jedhee bakka itti gatu dhabee warrumma kee kana dhiisanii kana lubbuutii tana miti kanaafuu haadha sa'aadaa kalee yeroo mana kiyya argitu mana kiyyatti argisiisuu barbaadeetti argite akka malattuu isinii galee amma mootu waa waadaa isii irratti kun asirra viidiyoo kanarratti isin naa galtoo jiraatu taate waa sa'aadaa dalagaa tiyyallee dhiisee biraan deemu maatii dhufadheetini warra hayyama gaafadhee akka nama warra kiyya kun naalaa dhukkubuu jedheeni hayyama gaafadhee biraa hin deema takka ammoo ijoollee yoo naa dalagaa jedheni birkasan ni deema malee mana illee gadi dhiisu dalagaa tiyyallee gadi hin dhiisu an achitti deebi'ee jiraachuu hin barbaadu yeroo meeqa hamileen kiyya na cabee biyya san keessa wanni fagaadhee as jiraata achi dhufadhee gara deemuun dhabe wallaahi osoo waa qabaadhee guyyaa san keessa oolu baasaboorallee hin qabu waan takka hin qabu. Naqaashee dhimbooyin jedhe amma rooniti wanti boostuu illee hin jiru baasaboorri kan killee argamee jira wanti adas keessa teettee kushiinaa namaa daladuuf illee hin jiru galli jedhi tasgabbaa'ee naariin akka nama tokkotti si gorsa jechuudha tasgabbaa'ee naariin wanti hundinuu dabra gammachuun isin jiruu addunyaa tana jiruun addunyaa tun isin fatanaadha beekte ni fatanamta waa hunda keessattuu rabbiin nama ofii jaalatu fatanaadha ni beekte obsi sabrii godhadhu jechuudha hin jarjarin hin aarin daddaftee waa wayii hin murteessin namuu madaa qaba ni beektaan anallee rakkoo na jirtu ni beektaan
akkasumatti obsee akka nama wanti akka himnatti hin jirre tokkotti kolfee kolfaan dabarsee jiraataa jira jechuudha. Waa meeqa osoo garaa kana keessa jiru. Kanaafuu hin aarin illee obsii hin gallaa waa dhalli sii seenaanii hin gallaa wanta dhasi deebituu illee jiru. Yoo akkas hin taane abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u malee hin kanoon. Ani taajiraachuu kan isa keessa taa'ee ta'edha malee. Ishii bakka hin teettu siin jedhee barachi keessa gara barbaade deemte biyya biraa deemta maal godhate roosaatii as keessa bakka hin deemte biyya biraa deemte baasaboorri kan keellee argamee jira. Gara barbaadde deemte gara barbaadde. Baasaboora maaltu argame soor? Wallaahi billaahi argamee jira baasaboorri. Wallaahi argame. Dhaqaa baasaboora argadhuutu dalagadhee. Barna bira jira baasaboorri kan kee kaayinaan jedhanii na kennanii na bira jira baasariin kan kee. An amma laal wanta akkasii faayimu ni gallaa naan jette maatii ammallee mana keessatti illee garuu hin barbaadu. Ani laali Ishii ayyee bakka waa taasisee. Faazarii kiyyalee ijaadha. Faazarii mikiyyoo ijaadha kun barbaada. Ishii ayyee faazarii. Du'i naan jedhee hojii duuta siin awwaala naan jedhe. Ishii ayyee dhagaye hin booyin. Faazarii keellee ijaan hin argitu. Mana keessanillee hin dhayitu. Hin galla. Asitti illee waliin deebina. Yoo barbaadde waliin dachaanii dalaganna bakka naafat illee. Dhageesse? Jechuun waan ana siin jiru kana dhugaa jette walla nama amanuu guddadha. Ishii naan jette bakka itti hime manallee mijatti matti dhiisee jechuudha. Inni dalagaalee isaanumatti himadhe ofirraa si wajjin deemeetini mana kan kee dhaqee maatii fi achoon dhugattee dhufte namarratti suutatti himte laachuu. Ishii ayyee bakka suuta itti hima. Suuta itti hima rakkoo hin qabu suuta itti hima jedhe. Hin deemnee galawaadaa siisee nama bakka namta akkasii himu. Hin deebi'aa. Dhufannee deemne dhoo isaan deemna. Dhoo isaan deemnee mana kiyya dhuftee jechuudha. Isaan anatu ol fidan mana kiyyatti magaalaa ol fidee jechuudha. Isinitti hajamaa koottaa jedhanii ol fidee akkasii haala sanii wal isin garsiisee asitti deemte abbaa keellee ijaan hin argitu. Kana waadaa siisee. Dhageette sammuu tante of hin cinqin hin aarin sammuu tante dhabda roozaa. Watarra waan tokko taate watarra maraattee karaarra deemti. Bara nu waasii godhu takka iyyuu hin jiru bara. Wayi isiin sun tagaafasii akkas taate sanii mi jedhanii quba si qabu malee namni waasii godhu ni jira. Ammaaf iyyuu aduu facaatisee achi keessaa deemu si galee namni waan nama dhibu hin beekan namni isiin akkana taate ammallee akkana taate akkas taate namaa hin jedhu garuu ammoo waan nama rakkisu san waan ani itti jiru san waan ani na miidhe san nama tokko naan argine nama tokko naan deemne Rabbi malee rabbi mabichatu argate galee halkan guyyaa ni booyaa rabbi heeme jaa garuu wallaahi garuu rabbiin kun Rabbiin nama ofii jaalatu fatanaa jedhanii bara. والله الحمد لله فتجرا دي بتنمون الحمد لله فيا قباتي كده دمت دلغتنا الحمد لله جري نم فيا كنا دبي mana keessa qilleensa addunyaa kan hawweeti mana keessa taa'ee hin hawwatu meeqatu jira alhamdulillah jari tanayyuu hin aarini bakka nam takka tin dubbatu faazarii keetii nam takka chatin dubbatu dhageesse hin deemna hin galla maatii kan keenya ilaaltaa haala kan ta'e jechuudha ni deemte bakka anas waliin as deebi'a. Akkasitti gatii nama tokkotti mul'achuun fagoo. Ishee rakkoo hin qabu bakka. Manallee akkuma taa'u dalagaalee hime ammootu adama namoonni sultaan akkasitti kunuunsiif akkanatti maatii dhukkubattee na kadhatte malee nallee yemni beekta. Anatu hin kadhannaa deeman asii kadhata. Namichi Somaaliidha garuu kan jechuun osoo nama kenna taate illee shinniiwwan hin jaanii. Amma viidiyoo koo kan qaqqaaqamee ta'a viidiyoo maal viidiyoon asitti wanni itti maal inni akkasi qaqqaanii. Raatumattu suuta amansiisaa bakka. Kadhannaan amansiisne jedhee rakkoo hin qabu bakka maraafuyyuu hin yaadinii hin deemna bakka inshaallah Rabbi jedhee boru galla dhageesse. Amma galgala na dhaynee itti himnaa hin amansiisna anis jedheetiin hin achirraa dhufee silkii isaa argachuu dadhabnee innaan dhufee xiqqoo maatii isii dhukkubaa galtee maatii isii ilaaltee haa deebitu jenneen akkasi amansiisnee biraa deemna. Bakka yoo inni didellee namuma laalee jedhe kaffee ijoollee wayii laaleetini bakka buusa malee dalagaa irraalee buufadhu manallee gadi dhiisuu fudhatu. Ayyee bakka rakkoo hin qabu bakka boruun deemna inshaallah Rabbi jedhe Rabbi nagaa nu haa bulchu amma achi deemna waliin deemna ka'ee achitti deebitaa jechuudhaan illee si gargaara dalagaa achi dhaqee si gargaara. Sa'aatii nama. Amma sa'aatiin tuni kan bakka galatoomii aganayyuu dhufteetiniin waan jechuu keetiif baay'ee akka galatoomii rooziiti hin aarin baqqaati hin aarin mee jiruun duniyaa tulisii nu gabaaf duraa bara sila gaagamarra jiraannu ta'u gaarii barra jiraanna. Barsaada sirriidhaan nun aaru bara yoo hin aaru ijoollee waan na aarsu jira beekta mee ati bakka dhiisi waa maraa dhiisi bira kuti waa maraa waan takka of jala hin qabin hireen saree maraattee jedhan hiree ati hiree durallee akkas ta'ee bahee ammallee akkas ta'ee akkana naan jedhan jettee of jala laaltaa miti kan of jala laalin ati. Dhageesse? Bakkaan boona ishee. Wanta rabbi namaan jedhe malee kan namni jedhe taatu beekta. Dalaguma isaati waan rabbi jedhe malee kan namni jedhe taatu waan qooda isaas jedhee sii galee. Alhamdulillah injii fudhadha garuu
alhamdulillah hundumaafuu kana arguu kiyyattillee garuu namni quuftee akkana taasisan jiru rabbi sitti dabarfadhe yoo viidiyoo kana gadhiistu taate siin quufeetii miti waan ta'eef. Argitanii jirtanii waliin arginee jirra Roozaan quufee manaa hin baane miidhama na baasa malee jettee durayyuu jechuun miidhama isii namoo argeetiin hin jira jechuudha namni kun akkanaan bara akkanaan miidiyaa gubbarratti ol baanii imimmaan nama hin qabu jechuudha. Yeroon imimmaan si qabu yeroo gubaan garaa hin keessa jiru malee akkanaan imimmaan goggogaan si hin qabu jechuudha. Kanaafuyyuu du'aa godha inshaallah rabbi haa laaffisu waan jabaattoon rabbiin nu haa laaffisu isiniin jedha maal jette Rooziyeen. Jennaa miidhee boru. Inshaallah warra yoo inni isaa hadha nuti danillee yoo hadha isaa badii dantaanillee iftaan illee jechuun kadhadheetiniin yoo hadhettanii jedhan garuu namichi nama gaarii dhabeeti miskiin wayiiti yoo badii dantaate warri ijoon nama bakka buusetiniin deema jedhu yoo inni mana didallee mana gadi dhiisu dalagaa gadi dhiisee achuma laalee ofirraa dhufa. Inshaallah karaa qabu maraafiyyuu boruun deemna inshaallah boru. Makiinaan illee boru asirraa bahu jechuudha. Boru deemna. Ishi bakka yoo. Baraslee hajaa meeqanna jira meeshaa namaa akkasii badee dhiisee biraa dhufee hajaa meeqanna jira jechuudha Roozaatii. Hin deemna bakka. Ishi Game. Bakka inshaallah boru rabbii jedhee bariiteen bariin isaatii kudhanitti asirraa ni yaabbannaa inshaallah. Shaashamannee bullee shaashamannee irraa gara roobiitti yaabbannaa jechuudha rabbiin nu haa laaffisu du'aa inni godhaa isiniin jennaa. Hanga viidiyoo ta'an walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.